Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Jilli Gadaa Tuulamaa sirna faatii raawwatee jiraachuu himame. Godaansa irra ture tuunni Gadaa muudanaa akka Godaa Tuulamaa godaana beetti sirna faatii of kalee jiraachuu himame. Tuunni muudanaa irra faajjii fi birbirsa dhaabuun sirna araaraa gaggeesseera. Jilli kun kaleessa godaana beetti faajjii fi birbirsa dhaabuun sirna araaraa erga raawwatee booda korma qaluun bilatee qophii godaansaa gara caffeetumaa taasiseera. Sirna faatii kanaanis wallabdeewwan gosoota gidduu turan ilaaluun araarri bu'ee sirni gumaa gosoota gidduu raawwatameera. Sirni itti aanu godaansa gara caffeetumaatti godhamu yoo ta'u, caffeetumaatti wixineen seeraa bara bulchiinsaa Gadaa itti aanu ni tumamaa jedhame. Wixineen seeraa qophaa'u kun marii ummataatiin erga gabbatee booda bara itti aanu seera ta'ee raggaasifama. Waggaa tokko booda muuddanni yookaas michilleen gara caffeetumaa deebi'uun wixiree seeraa kana ni raggaasisa. Seerri raggaasifamu kun miseensi Gadaa muudanaa itti aanee baallii fudhatu waggoota 8 dhufaniif ittiin kabulchuudha. Oduu keenya birootiin waldaan hawaasa Oromoo Mineesotaa haleellaa raawwatameen bakka buutuun kutaa Mineesotaa Meeliisaa Hortimaanii fi abbaan warraa ishee Maark ajjeefamu. Akkasumas seneetarri kutaa biyyattii Joon Hoofmaanii fi haati warraa isaanii rasaasaan rukutamanii madaa'utti garmalee gadduu ibse. Meeliisaa Hortimaanii fi Joon Hoofmaan michuuwwan uummata Oromoo yeroo mara uummata Oromoo waliin dhaabbatan turanii jedha waldichi ibsa baase kanaan. Tattaaffii hawaasni Oromoo haqaa, walqixxummaa fi kabajaa barbaaduuf taasisu bira yeroo mara tumsanii dhaabbataa akka turan kan eere waldaan hawaasa Oromoo Mineesotaa oduu ajjeefamuu fi madaa'uu isaanii gaafa dhageenyu garmalee rifannee gaddamaatu nutti dhaga'amee jedheera. Haleellaa raawwatamee lubbuu Meeliisaa Hortimaanii fi abbaa warraa ishee Maark dabarsee Joon Hoofmaanii fi haati warraa isaanii madeesse hawaasichi cimsee kabalaaleffatu ta'uu himameera. Bakka buutuun kutaa Mineesotaa Meeliisaa Hortimaanii fi abbaa warraa ishee Maark mana isaanii keessatti rasaasaan rukutamuun ajjeefaman. Meeliisaa Hortimaan waggoota 20f mana maree bakka bu'oota uummataa Mineesotaa keessatti tajaajilan yoo ta'u, bara 2019 haga 2025 afyaa'ii mana maree kanaa turaniiru. Seneetarri kutaa biyyattii Joon Hoofmaanii fi haati warraa isaanii rasaasaan bakka hedduu rukutamuun miidhamaniiru. Garuu lubbuun hafan wallaansa irra akka jiranis himameera. Haleellaa kana waliin wal qabatee poolisiin shakkamaa tokko nama ganna 57 Vaansi Luuter Boolter jedhamu barbaada akka jiru ibseera. Biiroon qorannaa federaalaa FBI'n Boolter tarree namoota baay'ee barbaadamaniitti dabaleera. Akkasumas bakka shakkamaan jiru kana nama eereef badhaasa $50,000 akka kennu ibseera. Oduu keenya birootiin wal waraansi humna qilleensaa fi misaa'ilota Iraanii fi Israa'el gidduutti jalqabame itti fufee jira. Waxabajjii 13 bara 2025 erga Israa'el haleellaa wiirtuuwwan niwukileeraa fi buufataawwan waraanaa Iraan irratti raawwattee booda Iraanis haleellaa haaloo bahiinsaa jalqabde. Haleellaawwan gurguddaa magaalaa Israa'el kanneen akka Teel Aviivii fi Haifaatti raawwatee jira. Hoogganaan olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khameneiin Israa'el haleellaa Iraan irratti raawwachuu isheetiif balbala azaabaa ofitti bante jechuun kadhaadate yoo ta'u, guyyoota 3 darbaniif haleellaan misaa'ilaa Israa'el irratti roobaa tureera. Hoogganamuu Israa'el meeshaa ittisaa haleellaa qilleensaa Iron Dome jedhamu fayyadamuun misaa'ilota pilaastikaa Iraan irraa furguggifaman qolachuuf yaaltus magaalonni akka Teel Aviivii fi Haifaa miidhamanii jiru. Iraan biyyi kuufama yuuraaniyeemii fi dhibbantaa 70 ol qabdu jedhamu Ameerikaa fi Israa'eliin komatamtu meeshaalee waraanaa barootaaf oomishaa turte haleellaa kana irratti dhimma itti ba'uu isaanii gabaafamaa jira. Misaa'ilonni Iraan haleellaa kana irratti dhimma itti baatee meeshaa ittisa haleellaa qilleensaa Israa'el Iron Dome jedhamu qolachuun bakka barbaadamee misaa'ilota rukutuu danda'an muraasa akka fayyadamte gabaasaaleen ni mul'isa. Misaa'ilonni Iraan fayyadamte jedhamuun dubbatamu misaa'ila Shabaab 3 jedhamuu fi Iron misaa'ila murteessaa ta'edha. Misaa'illi kun niwukileera kiloogiraama 1,000 baachuun kiloomeetira 1,000 haga 1,300 furguggifama. Misaa'illi biraa Gahadaar jedhamu yoo ta'u, misaa'ila saffisa olaanaan furguggifamu ta'uu isaa himameera. Misaa'illi kun kiloogiraama 1,300 haga 1,500 baachuun kiloomeetira 1,800 haga 2,000 akka furguggifamuu danda'u himama. Misaa'illi biraa Imaadka jedhamu yoo ta'u, misaa'ila fageenya giddu galeessaa furguggifamuu fi bakka qiyyaafatame rukutuun beekamudha. Iraan misaa'ila kana bara 2015 kan oomishte yoo ta'u, Gahadaaritti aanee misaa'ila oomishamedha.
Misaa'illi kun erga furguggifamee booda meeshaa qilleensaa irratti isa fashaleessu miliquun bakka argamee fi rukutuu danda'a jedhame haleela. Misaa'illi biraa Iraan fayyadamte jedhamuun dubbatamu Saajilka jedhamu yoo ta'u, niikuleeraa boombii kiloogiraama 1,000 haga 1,500 baachuun kiiloomeetira 2,000 haga 2,500 furguggifama. Misaa'illi kun teknooloojii isa irratti hojjetame meetira 50 irraa meeshaa qilleensaa irratti isa fashaleessu miliquun bakka barbaadame rukutuu danda'a. Kana biraas haayipoorsooniik fattaa misaa'ila akka jedhamu yoo ta'u, misaa'illi kun bara 2023 hojiirra kan oole yoo ta'u, misaa'ilota Iraan qabdu hunda irra dachaa 3 fooyya'aadha jedhamee himama. Misaa'illi kun daqiiqaawwan muraasa keessatti fageenya dheeraa furguggifamuun miidhaa dhaqqabsiisuu danda'a. Haleellaa guyyoota 3 darban Israa'el irratti raawwatameef Iraan misaa'ilota kana fayyadamuu isheetu dubbatama. Israa'el ammoo kana ittisa humnaa qilleensaa Iraan fayyadamuu fashaleessaa turtus miidhaan dhaqqabuu miidiyaaleen gabaasaniiru. Misaa'ilonni Israa'el ammoo kanneen akka Looraa, Raampeejii, Looks, Aayir Bireekar, Sky Sniper, Daliilaa, AGM-645, AGM-88, AGM-114 fi AGM-142 fi kanneen biroo akka ta'an gabaafameera. Haleellaa deebii Israa'el raawwatteen ammoo hoogganaan kutaa basaasaa eegdota warraaqsa Islaamaa Muhammad Kaazeemii ajjeefamuu isaa Iraan mirkaneessitee jirti. Muhammad Kaazeemiin itti aanaa isaa Hosaan Mohaqeqii fi ajajaa Mohiseen Baaqerii waliin haleellaa Israa'el dirbata raawwatteen ajjeefame. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun gaaffii fi deebii Fox News waliin taasisaniin hoogganaa olaanaa basaasaa fi itti aanaa isaanii Teheran keessatti argachuu keenya isinitti himuu nan danda'a jedhee ture. Gama biraatiin ammoo baay'inni lakkoofsa namoota Iraan keessatti haleellaa Israa'eliin jimaatarraa kaasee ajjeefamanii 224 ga'uu ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Namoota Iraan keessatti ajjeefaman keessaa qondaalonni waraanaa olaanoo fi saayintistoonni niwukileeraa Iraan ni argamu. Qondaalonni waraanaa Iraan gurguddoo Teheraan keessatti haleellaa Israa'eliin dhumuun rifaatu guddaa uumee jira. Hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khomeiniin ajjeesuufuu Israa'el karoorsitee akka turte gabaasaaleen dhiyeenyatti bahaa jiran ni mul'isu. Karoora Israa'el kana Ameerikaan diduutti dhaga'ame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp karoora Israa'el dhiyeenya kana hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khomeini ajjeesuuf baaftee diduu qondaaltonni Ameerikaa 3 dubbataniiru. Qondaalli tokko akka jedhutti Israa'eloonni carraa Ayatollah Khomeini ajjeesuu kan argatan yoo ta'u, Tiraamp ammoo kun yaada gaarii akka hin taane ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuutti himaniiru. Mariin Netanyahuu fi Tiraamp gidduutti taasifamaa ture kun erga Israa'el torbee darbee Iraan irratti haleellaa cimaa raawwatteen booda akka ta'e dubbatu. Tiraamp yaada Ayatollah ajjeesuu kana diduu isaanii jalqaba Reuters gabaaseera. Netanyahuu kaleessa galgala gaaffiif deebii Fox News waliin taasisaniin gabaasa Reuters kana kallattiin hin mirkaneessine. Israa'el ammoo magaalota ishee kanneen akka Tel Aviv, Yerusaalemii fi Gaafiyaa dabalatee bakkeewwan misaa'illi Iraan bu'utti miidhaan dhaqqabuu ibsitee jirti. Magaala Tel Aviv keessatti gamoowwan gurguddaan haleellaa misaa'ilotaatiin jijjiguu isaanii suuraalee fi viidiyoowwan ni mul'isu. Haleellaa biyyoonni lamaan walirratti raawwataa jiraniin lammiileen biyyoota lamaanii rakkoo ulfaataa keessatti kufaa jiraachuu isaaniitu dubbatama. Lammiileen Iraan magaalaa Teheraanii fi naannawaa ishee jiraatan haleellaa Israa'el jalaa lubbuu oolfachuuf baqataa jiraachuu isaanii gabaafameera. Lammiileen Israa'el ammoo bakka da'annaatti daa'effatanii jiru. Oduu keenya birootiin bulchiinsi Doonaald Tiraamp lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiilee biyyoota 36 gara Ameerikaa akka hin seenne dhorkuuf yaada akka qabu himame. Dhimma kana ilaalchisee miidiyaaleen Reuters fi Washington Post sanada waajjirri dhimma alaa US qopheesse ilaaluu eeruudhaan gabaasan. Maqaan biyyoota dhorkamanii mala irraa kaa'amuuf yaadame sanada ministeera dhimma alaa US Marco Rubio mallattaa'ee fi dippiloomaatotaaf qophaa'e irratti tarreeffame yommuu ta'u, sirreeffamoonni biyyoonni tarree kanaa keessaa ba'uuf taasisuu qabanis eerameera. Akka sanada kanaatti dhorkaan imalaa kun hojiirraa ooluu isaatiin dura biyyoonni lammiileen isaanii gara US akka hin seenne guutummaatti yookiin gariin dhorkaan irra kaa'amuu wantoota sirreeffachuu qaban akka sirreeffataniif yeroon 2 ni kennamaafi. Sanadni dhumaa torbee darbeetti dippiloomaatota dhimmichi ilaallatuuf raabsame kun ulaagaalee fi dirqamaawwan yookaas waajjirri dhimma alaa kaa'e guyyoota 60 keessatti hin guutan taanaan biyyoota yaaddessoo dhorkaan imalaa guutuun yookiin gariin irra kaa'amu 36 adda baaseera akka jedhu Reuters gabaaseera. Biyyoota lammiileen isaanii guutummaatti yookiin gariin gara US akka hin seenne dhorkamuu danda'an 36 keessaa
Biyyoonni 25 biyyoota Afrikaa keessatti argaman yommuu ta'u, Itoophiyaanis biyyoota kanneen keessaa ishee tokko taateetti. Ji'a caamsaa darbee keessa pirezidaantii Tiraamp yaada nageenya biyyaa fi uummata biyya isaanii eeguuf jedhuun Eertiraa, Sudaanii fi Somaaliyaa dabalatee biyyoonni 12 irratti dhorkaa imalaa kaa'uun isaanii kan yaadatamudha. Dhorkaa ji'a caamsaa kanaan biyyoota ollaa Itoophiyaa ta'an 6 keessaa 3 dhorkaan imalaa irraa kaa'ame yommuu ta'u, dhorkaa ji'oota lamaa booda hojiirra ooluu danda'a jedhame keessatti ammoo Itoophiyaan hammatamteetti. Murteen kun hojiirra kan oolu yoo ta'e lammiileen biyyoota gaanfa Afrikaa hundi gara Ameerikaa akka hin seenne dhorkaan irra kaa'amaa jechuudha. Biyyoota ollaa Itoophiyaa keessaa dhorkaa kanarraa bilisa akka taates Keeniyaa qofaadha. Biyyoota Afrikaa yaadni dhorkaa imalaa irratti dhiyaate 25 keessaa muraasni Jibuutii, Sudaan Kibbaa, Ijipti, Yugaandaa, Taanzaaniyaa fi Naayijeeriyaan keessatti argamu. Sananni waajjira dhimma alaa US sababa lammiilee biyyoota kanneen irratti dhorkaa imalaa kaa'uuf itti karoorfates himameera. Sababoota kanneen keessaa biyyoonni kunneen sanada amansiisaa ta'ee fi eenyummaa lammiilee adda baafachuu dandeessuu dhiyeessuu irratti hanqina dandeettii qabu, akkasumas nageenyummaan paaspoortii isaanii shakkisiisaadha kanneen jedhan ni argamu. Biyyoonni tokko tokko ammoo lammiilee isaanii Ameerikaadhaa akka ba'an ajajaman simachuuf haala mijataa uumuuf heeyyamamoo mitii ka jedhaman yommuu ta'u, kaan ammoo lammiileen isaanii viizaa argatanii gara Ameerikaa seenan hamma heeyyamameef ol biyyattii keessaa turuun isaanii dhorkaa yaadameef sababa akka ta'e himameera. Egaa dhaggeeffattoota keenya, odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaa fi waliin turtii gaarii.